Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya oduu gaddaa qabannee isin dhiyaanneerra amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Oduun gaddaas du'a obbo Lammaa wal qabsiisee guyyaa har'aa boqachuu isaanii baay'ee nutti dhagahamee Oromoo hunda isaan madeessee obbo Lammaa jechuun nama Oromoodhaaf oolmaa guddaa oledha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa waan isaan dalaganii fi seenaa isaan Oromoo keessatti hojjetan irra gadi fageenyaan dubbannaa hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya baay'ee tokko gaddinee irra nuti bara baranaa namoota baay'ee nu barbaachisanii fi namoota ciccimoo waa'inis nu jalaa fudhate gadda guddaa keessa jira Oromoon kunis gadda nuuf baay'ee cimaati maal jedhee akka dubbadhuun beekuu garuu hojii waaqati waan ta'eef hojii waaqaa keessa seenuun hin barbaachisu. Obbo Lammatti rabbi biyyee haa salphisu biyyoon isatti haa salphattu jedha. Egaan daawwattoota keenya obbo Lammaan eenyu namoota naan jettaniif namoonni hedduu baay'ee tokko beeytan jedhee namana haa ta'uuti namni heddummootu dogongora uumameen baay'ee rifannoo keessa seenanii obbo Lammaa yookaan Dooktor Lammaan kan jedhaman pirezidaantii mootummaa duraanii osoo hin taane amma miidiyaa irratti Facebook irratti harki caalu obbo Lammaa Magarsaan waan du'e itti fakkaate isa miti Dooktor Lammaadha kuni Dooktor Lammaa jedhamanii Dooktor Lammaa jechuun nama ogummaa fakkii kaasuutiin dooktorummaa yuunivarsiitii Jimmaatirraa argatan nama ganna 92 maanguddoo jechuudha nama tokkummaa Oromoo kanarratti fakkiilee garaagaraa kaasuuf fakkiilee akka Irreechaa namoota bebbeekamoo mootummoota fakkeenyaaf Abiyyiin kaasee beekaa obbo Lammaa Magarsaa kaasee beekaa Jawaar fa'aa ogummaa isaatiin biyyoota alaatii fi biyyoota keessatti waggoota dheeraadhaaf suuraa gara 10,000 olii hojjetee jira addunyaarratti baay'ee suuraan isaa beekamtii argate waan isin dhibu keessa ogummaa isaa kanaan gogaa irraa suuraa kaasa gogaa hin beeytanii mi gogaa yookaan maal jedhanii gogamatti beekanii gogaa loonii nama gogaa looniitirraan suuraa kaasuun beekamuudha jechuudha. Sirni awwaalchaa isaanii guyyaa kamisaa magaalaa Bishooftutti geggeeffama akka odeeffannoon nu dhaqqabetti. Amma wanti ani jechuu barbaadu namoonni baay'een obbo Lammaa gaafa jedhamu suuraa inni amma dura obbo Lammaa kaasee isaaniif kenne tokko isa wal bira qabanii poost godhanii obbo Lammaan du'ee jira jedhan. Obbo Lammaan du'e kun ilaal wanti adda beekuu qabdan pirezidaantii mootummaa naannoo duraanii Lammaa Magarsaatti miti. Lammaa Magarsaa nagaa isaatiin jira aangoo gadhiisee yaa'u qaama mootummaatiin marfamee taa'aa jira. Lammaa Magarsaan jira ammas lubbuu isaa dheeressu inni numa jira inni kun Dooktor Lammaadha. Dooktora nama hayyuu cimaadha nama Oromoodhaaf cimaa jedhamee beekamuudha. Keessumaayyuu gama ogummaa suuraa kaasuutiin akkuma Oromootitti osoo hin taane akkuma Itoophiyaatitti nama sadarkaa qabanidha. Nama ogummaa suuratiin dooktorummaa fudhatanii jechuudha. Kana sirriitti adda baasuu qabdanii Oromoon gaafa nama hayyuu akkana nama guddaa akkanaa dhabdu gadda keessa galti jechuudha. Ijoolleen keenya warri dogongoraan Lammaa Magarsaa seetan immootu tasgabbaa Lammaa Magarsaa nagaa isaati. Namoonni tokko tokkollee nama shororkeessuudhaaf jecha Lammaa kan jedhu kana ol fakkeessanii maqaa abbaa odoo isiniif hin yaamin yookaan eenyummaa isaa odoo isiniif hin himin isiniif maxxansanii sirrifachiisanii obbo Lammaa Magarsaa nagaa isaaniiti kun Dooktor Lammaadha. Dooktor Lammaan immoo nyaatanis jiranii haa ta'uti yaalli biyya ormaattis biyya keessattis argataa turanii haga biyya alaatti yaalii argatanii garuu yaalafi miti guyyaan rabbii dhufee jennaan namni noo boqatanii jiru jechuudha. Egaa kuni kana fakkaataa hordoftoota keenya gaddi keenya hoomaayyuu miti biyyoo kadhannaadha ka namni yoo du'e kadhannaa namaa godhanii mire kadhannaa godhaaf isiniin jedha inni biraa dhuma irratti waan inni isiniin jechuu barbaadu odeeffannoo haaraa tokko odeeffannoon haaraan ani qabu kuni sila gama ajandaatitti dhufuu qaba tureeyyuu haa ta'uti namoonni paaspoortii irraa dhumate onlaayinaan haaromsuu akka danda'u immigireeshiniin Itoophiyaa dubbatee jira. Namoonni onlaayinaan jechuudha onlaayinaan akkam godhanii mallaqa qofa duran galmaanii foormii guutamu jira liinkidha.
foormii liinkii san guuttee erga guuttee booda mallaqa kee kana paaspoortii waan irratti ergita. Maali maqaan baankii Itoophiyaa Nigdi baankii irratti mallaqa isaa si gaafatan jarru foormii irratti. Jarru nama gaafatan gaafa foormicha guuttu si gaafatan. Gaafa si gaafatan sanatti mallaqa Nigdi baankii irratti galchita. Inni biraa maalinni namoonni mootuu akka tasaa paaspoortii haaraa baafatu garuu namoota biyya jiraniif qofa inni TV Risaalaa Intarnaashinaali irraa fudhadheessa sana TV Risaalaa jala seentanii ilaaluu hin dandeessanii namoonni paaspoora fudhatu barbaadan baasaboorri ulaagaalee garaagaraa guuttanii ulaagaan akkuma duraanii san suuraa mattaa'oqaa qabaatu akkasumas immoo waraqaa eeyyamaa waraqaa jarjaraan immoo biyya alaatitti yaamamuu sargii cidha adda addaa waraqaa akkasii yoo qabaattan kallattiidhaan TV Risaalatti qunnamtaniitiin fudhatuu dandeessanii paaspoortiin fuula 32 qabu 600 qofaa qarshii Itoophiyaa 600 qofaa ka fuula 64 qabu garuu qarshii 1,200 fi homa jechuudha. Kana TV Risaalatu maxxansee namoonni barbaadan namoonni biyya keessattis barbaadan kana haala gaariin itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Isuma wal fakkaatee kanuma amma dura haasa'aa turre jechuudha. Namoonni Dubaay deemuu barbaadan amma dura namoonni 16 ol akka deeman akka imalan ofii isaaniitti na beeksisanii jiranii namoonni ammas haaraa deemuu barbaadan biyyarraa ta'e Beeruut irraa ammas karaan banaadha. Wanni beekamuu qabu tokko yoo jiraate namoota baasaboora qaban qofa osoo hin taane namoota afaan Arabii beekan qofa amma rakkinni jiru keessattuu namoonni biyyarraa rakkisaa jiran afaan hin beekanii garuu mootu kan oofamaa jiru namoota afaan beekan qofa waan ta'eef gaafa warra afaan hin beekne dhiyaate akka tasaa hin beeksisee abdadha. Namoonni hedduu akka waan ofii kiyyaan hojjedhu natti muufatanii kuni waan an hojjedhu osoo hin taane waan ilmaan kenna ilmaan Oromoo dalaganidha. Ani ilmaan Oromootiif promootu yookaan beeksisa godhe waan ta'eef namoonni deemuu barbaadan ammallee karaan banaadha. Lakkoofsa waasaappii kiyyaatti yoo na dubbistan biyyarraas ta'e Beeruut irraa ammas gara Dubaay imaluun akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kun odeeffannoo dabalataati jedheen waan yaaduuf dubarra isin yaasa'e. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya namoonni hamma xumura qophii keenyatti teettanii hordofaa turtan galanni keessan guddaadha isiniin jenna. YouTube chaanaalii keenya like gochuudhaan namoonni immoo haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya nuuf ta'a nu jajjabeessaa isiniin jedha. Haamileen keessan nu barbaachisa. Odeeffannoo fi qophiilee garaagaraa qabannee amma walitti deebinutti turtiin har'aa waliin godhe kana fakkaata. Guyyaa gaarii halkan gaarii nagaatti.